Yuunivarsiitii Finfinnee ture. Wanna biyya keessa jiruu fi wanna ta'aa ture tokko wal hubachiisuudhaaf affeerama kootiif baay'ee gammadatu. Dura carraa kana argachuun dura wanni dhaabu tokko wanni jechuu barbaadu tokko ilmaan Oromoo akkanatti argee warra na dura yookaan namootuu nu dura maqaa qabsoo Oromootiin lafeen isaanii cabdee diini isaanii raasaa keessatti diidee jetteefi akkanatti sababa uummata kiyya arguu kootiin baay'ee itti gammada galatooma. Kanatti aansuun waa haala qabatama biyya keenya keessa jiru yeroo ammaa kan baay'ee ani haga UK seene jedhe almost baatii 8 irra jira amma jecha odeeffannoo yeroo kaluu kana biyya keessa jirurra gabaabinaan qabxii 3 dhiyeessuu barbaada. Tokko haala siyaasaa biyya keessa jiru irratti, lammaffaa immoo haala diinagdee fi inni sadaffaan haamilee qeerroo biyya keessa jiru mootummaan ammaa kana biyya keessa jiru akkamitti akka haamilee qeerroo dargaggoo biyya keessa jiru laamsessaa jiru fi haala jiru hawaasummaa biyya keessa jiru gaggabaabsee yeroo naa kennamte keessatti ibsuu barbaada. Inni lammaffaa haala siyaasaa irratti yoo kan fudhannu kan ta'u taate wayyaaneen yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo naannoo ufiitiin uf bulchan ajandaa jedhu qabatee obboleewwan Oromoo yookaan obboleewwan keenya kan garaarraan hafne of dura qabatee obboleewwan keenya kanaan ilmaan Oromoo gowwoomsee umrii ufii dheereffachuutti jira jechaadha. Inni kun maqaa Oromootiin ilmaan Oromoo ajjeesiisuu, maqaa Oromootiin waan barbaadan biyya keenya keessatti wanti godhamaa jiru gabaabinaan jecha gabaabaadhaan ibsu yoo kan barbaadu kan barbaachisa ta'e ibidda mukukkulaa harka nama biraatiin qabachuun nama dhibu jecha. Ibidda mukukkulaa harka nama biraatiin qabachuun nama dhibu. Kanaaf wayyaaneen yeroo ammaa kana obboleewwan keenya ilmaan keenyaan sababatanii ofii isaaniitii ergaa barbaadan ammootuu kan murteessuu fi kan waan barbaadan dalagu ilmaan biyyaatotaatii fi ilmaan naftanyootaatii jecha. Inni haala diinagdee irratti yoo kan fudhannu kan ta'u taate ammootuyyuu daldaltoota qotee bulaa dafqaan bulaa irratti tokko isaanii irratti haalli qabatamaan biyya keessa jiru daldalaa gibira hin taane gibira humnaa olii itti fe'uun daldala naannoo sanii ilmaan naftanyootaatii fi ilmaan tigrootaatiin kan dhuunfatame ta'uu isaatii jecha. Inni kun yeroo ilmaan Oromoo daldalaan Oromoo meeshaa isaa stoore yookaan ammootuyyuu mankuusaa isaatitti galfatu eeganii meeshaan ati galchite kun kotorbaandiidha meeshaa seeraan alaati jedhanii meeshaa isaa harkaa saamamutti jira jecha. Yeroo kanatti ammootu ilmaan naftanyootaa faallaa kana hojii seera qabeessa ta'e kan itti hojjetaa jiran ilmaan tigrootaatii fi ilmaan naftanyootaati jecha. Kanaaf Oromoon biyya isaarraa buqqa'ee wanni har'a uummanni kun marti yookaan uummanni amma fuuldargaggoon qeerroon asitti argaa jirru kun biyya dhabeetii miti biyya olii qabna namaa olii qabna beekaa olii qabna. Kuni marti wanni biyya ambaatitti nama baqachiisee nama jiraachisaa jiru jireenya biyya keessatti gabrummaa bifa nu jijjiiratee maqaa nu jijjiiratee jedhetuyyuu biyyaa nu baasee jecha. Qonnaan bulaa keenyarraa yoo kan fudhannu kan ta'u taate callaa guddiftuu jedhanii sunuyyuu ammootu kan bar irra darbe kan expire date ta'e fuudhanii dirqamaan qotee bulaa keenyatti dirqamaan akka bitatu kan godhaa jiranii jecha. Inni kun ammootuyyuu kaampaanii ilmaan wayyaanotaa kaampaanii ilmaan naftanyoota ilmaan Oromootiin qotee bulaa Oromootiin kan ittiin duroomaa jiran ta'uu qabatamaa wanta biyya keessa jiru jecha. Gabaabinaan hojjettoota mootummaa irratti yoo kan fudhannu kan ta'u taate caasaa guddinaa irratti sadarkaa barnootaa irratti istiraakcharii yookaan ammootu caasaa guddina achi keessatti argamu carraa barumsaa dhorkachuun ilmaan Oromoo kan baratanii biyya jiran irbaata qurxummii kan ta'aa jiran qabatama ragaa yeroo ammaa kana mul'ataa jiru ta'uu isaa beekamaadha jecha. Kanaaf ilmaan Oromoo yoo
adabu kan barbaadan ka ta'u taate barataarraa hojjetaarraa gabaabinaan adabu yoo kan barbaadan ka ta'u taate durattis waltajjiirraa dubbatamee jira wama isin beektan wama jedhamaa jiru irra deebi'aa jira jecha ABO'dha ati deeggara adda bilisummaa Oromooti jecha kanaa jechaadha jechi ilmaan Oromootiin fayyadamanii ilmaan Oromootiin ajjeesaa jiran jecha addi bilisummaa Oromoo ABO'n jecha ilmaan Oromootiif kan wareegamaa jiru malee ilmaan Oromoo kan ficcisiisaa jiru yookaan ammoo kan wal ajjeesisaa jiru ta'uu ragaa baanaaf jecha kanaaf ABO yookaan ammoo adda bilisummaa Oromoo ilmaan isaatiif bosona keessatti dhiigaa jiru maqaa shororkeessaa jedhuun faalanii hojjetaa ta'ee qotee bulaa ta'ee jaarsa ta'ee hayyuu ta'ee beekaa ta'ee maqaa adda bilisummaa Oromootiin ilmaan Oromoo kan biyyarraa buqqisiisaa jiran ta'uu qabatama ragaa mul'ataa jiru ta'uuti jecha gabaabinaan hamilee qeerroo barattoota waliigalatti tokko shanee jedhanii gooxii jedhanii maayikiroo jedhanii wanti kun martuu caasaa seera ittiin bulmaata ilmaan Oromoo ittiin qabatan malee wanta qabatamaan hojii biyya keessatti jijjiiramaan ittiin uf jijjiiraa jiran ta'uu dhabu ilmaan qeerroo yeroo gabaabaa biyya keessaa baatanii dhuftan ragaa bahuu dandeettan wanta kanarratti jecha jiruu hawaasummaa keessatti sabboontoota jaarsota kennaa sabboontoota ilmaan Oromoo dargaggoo jaarsaa fi hayyoota ta'anii jedhan afooshaa ijaaramu keessatti nama quuqama Oromummaa qabuuf ati ilaalcha farra shororkeessaa qabda ati ilaalcha ABO qabda jechuudhaan ilmaan Oromoo hamilee isaan Oromummaa qaban isaan keessatti kan kolaasaa jiran ta'uu ragaa bahuu jecha kanaaf walumaa galatti rakkooleen biyya nu baasanii biyya ambaa keessatti baqattummaan nu jiraachisaa jiran kanaaf furmaanni tokko nu hundi kennaa tokkummaa waliigalatti haasawa kiyya goolabuun rakkoolee asii olitti maqaa dhawanne kanaaf nu hundi kennaa yeroo waltajjii irratti ta'ee community irratti ta'ee bakka argametti mana keessatti ta'ee hundi kennaa waa'ee tokkummaa ni lallabnaa waa'ee tokkummaa ni iyyamaa garuu qabatamatti jijjiiramee wanti hojjetamaa jiru hin jiru jechaadha faallaa kana ilmaan biyya keessa jiran qeerroo biyya keessa jiran tuyyuu daran community ala jiran community Oromoo biyya alaa Awurooppaa keessa Ameerikaa keessa Austraaliyaa dachii adda addaarra jiran caalaa yeroo ammaa kana qabatamaan kan biyya keessatti socho'aa jiru dargaggoo biyya keessa jiru qeerroo biyya keessa jiru kanaaf ammallee waan irra deebi'ee jechuu barbaadu dhaamsa koo kan dhumaa community'n biyya alaa keessa jiru ilmaan Oromoo baqattummaan biyya alaa keessa jiru hojii nurraa eegamu hin hojjanne waan nurraa eegamu hin hojjanne kanarratti xiyyeeffannee hojjechuun hojii kenna tokko mataa kennaa hojii manaa fudhannee astee kanarratti waadaa gallee addaan kaa'u ta'uu qaba jechuudha. Waluma dhaamsa dhumaa ani naannoo Weelsirraa dhufee naannoo Weelsirratti baqattoonni jiran kan yeroo gabaabaa seenanii jedhan yeroo gabaabaa biyya United Kingdom seenan gara baqattoota 40 oltu jira naannoo jirru kanatti ammoo tuyyuu bifa communitytiin wal ijaarree waan adda addaan deemnee iyyinurra sagalee tokko wal taanee wal faana deemna jechuun community'n naannoo Wales jiran wal ijaaranii bakkee kanarratti ammoo tuyyuu carraa kanaan bakka bu'aa isaanii ta'uutiin illee carraa argadhe kanaan isinii ibsee naannoo Wales community Oromoo Wales jennee wal ijaarree jirraa adeemsarra jirraa community'dhaan nu dura biyya kana jiran yookaan ammoo nu dura biyya kanatti wal ijaaranii jedhanii fi karaa adda bilisummaa Oromootiin jaarmiyoonni Oromoo jiran community kanaa fi community biraallee akkasuma Liverpool irratti illee community'n haarooyin akkanatti dhufaa jiru odeeffannoo qaba community'dhaan haaroo jiran kanneen naannoo isaan jiran irratti jajjabeessuun hamilee isaanii kakaasuun yaamicha isaanii awwaachuun deeggarsaan akka moggaa dhaabatan jechuu
yaabicha carraa argadhe kanaan dabarsuu barbaada. Galatoomaa naa jiraadha. Ayyee galatoomaa. Waan dubbatamuu barbaachisu obboleessi koos dubbateera. Duras dubbatamaa ture. Wanni dubbatamu rakkooma Oromooti. Oromoo rakkoo jiru eenyutu rakkoo irraan gahaa jira. Rakkoo kana akkamitti jalaa baana kan jedhu asirratti dubbatamaa ture. Ani hamman barataa turetti yuunivarsiitii Finfinneen barataa ture. 2010 qabamee hidhame. 2010 kan dhaggaan qabamee hidhamu dhugaadha. Takka waan takka yoo bira geessanii argitanidha kan dhugaa isaa amantan. Achi geetanii dhugaa baay'ee argeen mana hidhaa keessatti murtee Oromoodhaaf kennamu. Akkamittiin Oromoon akka murtee argatu. Achitti nuni Oromoon kamiyyuu bakka fedheraa bifa kamiin haa dhufu. Mana hidhaa keessatti maqaan isaa maqaa Oromoo taanaan dhiigni isaa dhiiga Oromoo taanaan ati abaawoodha yakkisaa dura. Abaawoodha ni yakku. Nuni barattoota egaa qaban achi nu gashanii maakalaawii turre. Maakalaawii keessatti gara ji'a lamaa turre. Ji'a lama sana keessatti kallattii adda addaatiin namoota fidanii dhufu. Yeroo fidanii dhufan kana almost harki baay'een Oromoo dhimmuma siyaasaatiin dhufa. Firri keenya akka dhufee achi keessatti sin gaafan, hiriyaan kee akka dhufee achi keessatti sin gaafan waan hedduu irratti ta'a. Fakkeenyaaf namoonni baay'een ni beektu ta'a Piroofeesar Tasammaa Ta'aa jedhamu Yuunivarsiitii Finfinnee Dipaartimentii Seeraa barsiisu. Ofii isaanii dhufanii nu gaafachuu xiqqoo ni ta'anii haadha manaa isaanii ergan. Haadha manaa isaanii nyaata nuuf iddee dhufte aaddee Saaraa jedhamti. Ani hin beeku ishee. Dhuftee maqaa kuna waamtee nan naqe. Yoo naqu karaa kan dhaabatti isheen. Asii dubartoota hidhamee jira. Asiin karaa kan dhiiraati. As dhaabattee nyaata naa fidde. Naa keenyaani hin barreen irraa fudhachuudhaaf eenyu sanii jedhee akkasitti natti himte. Haadha manaa Piroofeesar Tasammaati. Isan na ergee naan jette. Nyaata sana harkaa fudhadhee nagaa nu gaafattee keessatti deebine. Achi keessa bullee ganama yeroo mana hidhaati. Ammas ijoolleen nu dubbisuu waggaa dhufan eeggaa gadi baanee akkatti hojjennu ishees mana hidhaa keessa bushanii achirraa nyaata fudhatti isheenis. Waan biraa miti. Ijaa dhuftee nu gaafatte qofachaadha. Akka firri keellee akka namni keellee akka obbolaan keellee dhufee sin gaafanne achi keessatti ta'a. Inni biraa warra Guraagee kana yeroo tokko karaa Fantaallee keessatti ibsaa gurguddaa kana isa irraa hiikaniitu fudhatan jedhanii faana dha'anii dhaqanii garaajii warra Guraagota tokko keessa argani. Achi keessa turanii ganama eeggaa namni dhaqu hundumaatti marsanii nama achi keessa jiru isa achi konkolaataa qabus isa maal qabus walitti qabanii fidan gara nama 150 fidan achi keessa naqan. Hunduma irratti qorannoo godhan egaa kanatti. Qorannoo godhu tokko tokkoon qorannoo godhu osuma godhaniiti mucaa tokkotti dhufan. Mucaan sun Caalaadha. Maqaan Caalaa eenyu biratti maqaa Oromoo akka ta'e sabni biraas nu beeka. Maqaa Oromoo tokko Caalaadhaan beeka. Mucaan sun qansiraa hojjeta achi keessa. Waa tokko dhimma siyaasa Oromoo illee qabu jireenyuma isaa jiraata achi keessatti. Mucaa kana qorannoodhaaf waaman. Yoo dhaqanii waamanii eessaa dhufte gani akkas maal jetta achi akka ta'in qansiraan achi keessa hojjeta. Akkasii achi keessa akkamittiin seelii abaaboo ijaartee jirti. Mucaan abaaboo iyyuu hin beeku. Ani waa'ee abaaboo iyyuu hin beeku ani akkattiin dhimma kanaaf maanni abaaboon akkattiin kana dhimma kanaaf nama marsanii fidan malee huma hin beeku. Mucaa achitti dika dha'anii caccabsanii fidanii iddoo nu ciisnu qabu. Maal taate? Akkas naan jedhan maanni abaaboon naan jedhe na gaafate. Akkas ati abaaboodha naan jedhan akkas. Namuma yakka biraadhaan achi keessatti qabatamee dhaqellee jaalallus jibbanus adda bilisummaa uummata Oromootiin kanatti yakkamtu. Jaalannee miti. Osoo jaalatiinu. Kanaaf Oromoon hin beeka maal keessa akka jiru hin beekna wal beekna garbummaa kana immoo akkamittiin ofirraa buqqisna kan jedhudha inni guddaan.
Diinni kallattii sadii nu seena. Waan sadii qofaan nu seena diinni. Oromoon baqaqaa sadii qaba baqaqaa sadan sana keessaan nu seena. Tokkoffaa baqaqaa gandummaa qabna gandaan nu keessa seena. Lammaffaa baqaqaa amantii qabna amantiin nu keessa seena. Sadaffaa baqaqaa siyaasaa qabna. Siyaasa kanaan nu keessa seeni adda nu diiga. Kanatti amannee garaagarummaa qabnu garaagarummaa amantii keenya walii kabanyee dhimma Oromoodhaaf hin duulu taanaan eessayyuu hin geenyu. Oromoon kam amantii isaatiif duulaa hin jiru, Oromummaa isaatiif duulaa jira. Oromoon kam ganda isaatiif du'aa hin jiru, Oromoo ganda isaa yookaan naannoo Baalee yookaan naannoo Hararge yookaan naannoo Jiddu Galeessa bilisan baasanii Oromummaadhaaf deemna keenya. Lafa isaatiif Oromummaadhaaf deemna du'u. Namichatu iji isaa jaame, ija isaa tokko jaame. Iji isaa tokko gaafa jaamu ogeessa fayyaa bira dhaqe. Yoo ogeessa fayyaa sana bira dhaqu ogeessi fayyaa kuni ija jijjiiraa jedhee hayyee ija naa jijjiire. Okay. Ija sareetti jijjiire. Yeroo ija sareetti jijjiiru arguu fidi si argi hin agarre. Ija fardaatti jijjiire si argi hin agarre. Ija adurreetti jijjiire. Dhumarratti si arge egaan ija bineensa kanaatti jijjiiruun arga namichi. Si argee maji kee eeyyee arge. Maal si arge? Maal argaa jirtam? Achi hantuuta boolla ishee irra teessu tokkoon argaa jira namichi. Maaliif iji sun ija adurreetti waan taateef. Kanaaf nu boruun keenya akka ittiin itti fufna taanaan tokkummaa keenya cimsinee gara fuulduraatti Oromummaa keenyaaf dursummaa keenya hin deemnu taanaan bakka duratti sana deemna. Bakka duratti. Bakka duratti maqaa keetiin hin waamamne nu gaara nageenya malee nagarree isa duratti ta'aa ture. Yeroo afaan keetiin hin dubbatiin jedhamte, yeroo Oromummaa keenya himatiin jedhamte, yeroo itti Oromoon miiliyoona 10 irraa miiliyoona 5 itti gadi hir'ate jilmaadhaan yeroo sanatti nu deebisa. Gochaan ammaa akka kanatti itti fufu. Biyya keessaa isa biyya alaa abdata. Orduubaa waa qabnaa jedheetu kan lubbuu isaa wareegee hundumtuu barataan waa tokko irratti aarsaa godhu. Inni biyya alaa immoo isa lubbuu isaatiif aarsaa kennee lubbuu isaa Oromummaadhaaf hin qusanne kanaaf aarsaa kennee gargaarsa godhuuf taanaan muki tokko hin aarti moo bu'aati kan jedhamu sana ta'a. Kanaaf har'a mana hidhaa yoo deemtan dhugaa Rabbiin sin jedha harki 90 Oromoo malee argitan. Oromoo yookaan hatee yookaan waa tokko godhee immoo dhufeen argitan Oromoo dhimma siyaasaatiin dhufe malee achi keessatti. Yoo baratte eessa yoo geessu. Yoo daldalte eessa yoo geessu poolisi koosii ibsee. Yoo abbaa qabeenyaa taate bakka limiteeshinii qaba. Iddootti isaan titiskan. Isa yoo isaanii taate. Kanaaf gabrummaa yoo dandeenye hiddaan buqqisna yoo dadhabne ilmaan itti guddisna kan jedhamu suni har'a nunis ilmaan itti guddisuuf deemna natti fakkaata. Akkasii ta'u waan kun akkas taanaan garboonfataan umurii guutuu jiraatu jechuudha gara fuulduratti. Nunis ilmaan itti guddisna ilmaan keenyas ilmaan itti guddisaa inni sun akkamittiin booda ciraa keenyatu bada. Kanaaf adaraa nuti isa lubbuu isaa kaffalee isa lubbuu isaa hin qusanne Oromummaadhaaf isa duukaa dhaabbannu. Guyyaatti 3 nyaanna gaafuma tokkollee lama goone kan tokko san isaaniif haa goonu kan dandeenyu. Yoo immoo dhuguma immoo gara dhiirummaa qabaanne immoo kuma dhiiraatti itti seennee haadha nunis maali. Kanaaf please yaa Oromoo tokko haa ta'an walaa jaalan. Isa diinni nu keessa deeme isa diinni akkas waliin jedhe nu jedhu san akka waliin hin jedhu. Nunumti tokko haa ta'an walaa jaalan. Biyyi keenya yoo wal jaalanne yoo wal qabannee laga ceenidha kan biyyi keenya bilisoomtu. Kanaaf asaasin ittiin dheeressu waan baay'ee dubbatameera obboleessi koos dubbateera durumaa waltajjii irra dubbatamaa ture.
dubbiin kana fakkaatti dubbii keenya kanaaf immoo furmaataa barbaannu isin jala galatooma. Obboleeyyan keenya kana baay'ee galatoomaa jenna. Waan tokko kan jechuu barbaadu yeroo akkasitti deemnu yookaan akkasitti as keessa dhufnee tetteenyu kana nama rakkatee yookaan barumsa dhabee wallaalee biyyaa bahee fakkaata. Beektota Oromoo meeqa kun kan as keessa ciisan. Amma bichaa kana walitti dhuftan isin barsiisaa yuunivarsiitii tettanii dubbiftu biyya kana keessatti. Garuu hojii isaatii yoo argitan garuu wayyaaneen salphiftee biyya kana keessa dhufee kadhataa ta'e ta'a jechuudha. Namni kun har'a nama meeqa qaruu nama danda'u waan biraan goone nama najjeefne hin hanne hin bunne waan Oromoo ta'eef. Kanaaf Oromummaan kun nutti haa dhaga'amu wanta biraa dhiisa. Oromummaa isheen jettu laphee keenya keessaa teessu yeroo hundumaa. Aye, amma ifama hedduu daddabdanii viidiyoo kilipsii gabaabduu tokkotu jira. Dargaggoon asii kuni kan baatii 4-5 dura jiru nutti mul'isanii kaan immoo kan qaamaan arguu hin dandeenye warri falmiirra jiran immoo maal akka jedhanii ilaalla. Wanni kuni viidiyoon kuni kan baatii tokko dura waraabamedha. Baatii tokko keessatti waraabame amma kan nu gahedha. Gootonni Oromoo hidhannoo qabatanii qawweedhaan bosona keessa jiran immoo maal isaan akka jedhan mee haa dhaggeeffannu xiqqoo haa ilaallu. Freedom for Oromia! Freedom for Oromia! And freedom for Ogadenia! Freedom for Ogadenia! I am today very happy to be here as part of the Ogaden community of Greater Manchester, and we'd like to take part in this wonderful ceremony. I would like to say thank you to the Oromo community of England and Oromo community of Bolton. We, the Ogaden community, stand by with the Oromo community. We are Oromia, and Oromia is Ogadenia. We stand for the freedom of the freedom-loving people, and Oromia and Ogadenia share a wonderful history. We have lived together for hundreds of years, and we would like to free our people from the tyrannical Ethiopian and Wayana regime. We today here, I am so happy today to see my wonderful Oromia brothers and sisters. I am lost for words. I am lost for words. We would like to continue with our struggle. We would like to establish a long and wonderful cooperation here in England and especially in Manchester. We could do a lot together to help our people. Our people are struggling, as you know, and we are here in this in the West, and there's a lot we can do together. Together we stand united, and divide we fall. Brothers and sisters from Oromia, and also I see a lot of my Ogadeni friends here. Today I would like to promise, or you would like to promise, that we will work together to help our people. We have a strong community in Manchester, and all of my community is united to unite with the Oromo people. And we would like to invite you to attend our meetings, and we come to your meetings
and we unite together. Brothers and sisters, I would like to again thank you very much for inviting us here, and I look forward to working with you. Thank you very much. Baay'ee galatoomi jenna. aad baan ugu mahadnaqaynaa ururka maxaan ku dhahdaa Oromo waana mahadsan yihiin maxaan ku dhahdaa xafladan maanta sida quruxda badan u soo abaabuleen ay noogu soo marti qaadeen aad baan ugu hambalyeynaa. Galatoma isinin jetti sabbontun Ugaden community ra tandemtu tuni wanni isin galateeffatte baganagayaan wal argee agarree baganagayaan bakka kanatti waliin dhufnee qabsoo waliin oofannaa jetti. رياقينا ما أنت حفلة إن أورمو ورك أورمو أي تن ما أنت وحي كدم بيا ولا شقينا أو كعمل عطا ولا نقنو على وإثيوبيا كسر وده هرشيت سنو ونجت gammachuun tiyya guddoon arraa community keessan bakka tanatti walitti dhufnee harka wal qabannee wal gargaafannee nu lameenuu Somaaleenii fi Oromoon takka taanee wal gargaafannee adawwii keenya kan biyya jiru kana ofirraa buusuudhaaf tattaaffii goonaa jetti. ay ku hayso ogaadeen iyo ururka Oromo waa mid weeyaan marka cadawgeennuna waa hal weeyaan waana Ethiopia inaan taa wada ogaanaa rabnaa oo ka midowno takka tambeeku qabnu adawin Kenya Ethiopia da nulle nu ajjeesa Oromolle akkasumatti fixaa tantachirraa nu dhabamsiisuu baattee isiisuun waan taateef tokkummaa keenyaan akka isiidhaan qabsoo itti goonuu barbaannaa jetti. marka aad baan idinku hambalyeynaa idinku rayaaqsanaa idinku faraxsanaa imaatada maanta halka aan idinku nimidnay walaalaha ayaa tihiin marka aad baad u mahadsantihiin. Thank you very much dhammaantiin. Manjete nuufi isin fuuldura obboleeyyanii waliin jiraannaa gammachuun qabaa isin bira dhufee isin waliin hirmaachuu gammachuun qabaa.